Amma sagantaa kiyyattiin seenaa akkuma beekamu haala yeroo jetti har'a mata dureeni haalli yeroo keessatti waa sadii ilaaluu deemaa jechuudha har'a. Tokkoffaan araara, lammaffaan haarayomsa aadaa, sadaffaan lola eeltiraa wajji. Yaa obboleeyyan kiyya waa hundaa hu'an duraanin isinii dubbadhee ture lola eeltiraa kana fa'aa isinuu ni yaadattanii gaafa milikkataa turkitti inni dhaqee waa farrame Abiyyi Ahmad Asmara loluu deemaa Hargeysa dhayxee nagaan galte Asmaraa dhayxee nagaan hin galtu jeetiin haasawa tokko godhe kana hunda ittiin isinii dhufaa jechuudha. An uggiin haasawu waan ina naasuuttuma dhuftan ni turtan malee ittuma dhuftan siigalee. Amma akkuma beekamu araara irraa hin isinii ka'aa jechuudha. Araara aabaa'oo fi khaafaa'oo jedhaniiti araara jedhanii diraamaa eegalanii jechuudha. Namoonni keenya namicha kana nama guyya tokkotti hin barin amata 100 hin bartuu jetti Oromoon oggimammaa jechuudha. Nama namarra laalanii sibiila harkan laalaniis ni jetti. Abiyyi Ahmad kan Lammaa Magarsa irratti hin baratin Oromoon. Abiyyi Ahmad kan Taayyee Dandaa irratti hin baratin. Abiyyi Ahmad kan Jaawar Mahammad ichi galee kursii jala qabna jee irratti hin baratin. Si galee? Abiyyi Ahmad kan Gadduu Andalgaachoo irra namni hin baratin. Abiyyi kana barachuun hedduu ulfaatti naf fakkaatti jechuudha. Garuu irra guddaan nama keenya alhamdulillah rabbil alamin Abiyyi Ahmad baratee jira jechuudha. Dursa waa'ee araaratti osoon hin seenin sheeyxaanni ati wajjiin araarama jettu kun eenyu? Mujrimtichi guddaan sheeyxaanni miilaan lafa deemu haguugaa namaa uffatee deemu kun seenaan isaa maali? Caayaa hooggansa Oromoo jedhaniiti Oromoon tun jaarrattee turte jechuudha. Hayyoonni Oromoo alaa galee fi keessa jiru walii galaniiti. Caayaa hooggansa Oromoo qabxii 16 if keessaa qabu. Jaarratanii jechuudha. Caayaa san itti gattaa'ee namni facaasee Oromoo san afaan godhee kaan biyyaa lakkuchiisee kaan mana hidhakuchiisee kaan gartee maallaqaan afaan qabsiisee sheeyxaanticha guddaa kanaa jechuudha. Abiyyi Ahmadii jechuudha. Itti aansuudhaan gaafa irrichaa hiriirri nabbahuun oolu jee gaafa jaawarfaan akkasitti qabsoo oowwisan san abarraa tolaa nama jaamu ni yaadattan. Caayaa hooggansaa haquufe san kaasee si galee Oromoo burjaajeessuuf hanga irrichi kun nurraachi deemu diraamaa hojjedhaa jeeni gartee manguddoo tana hoteela yaamanii Oromoo wal ta'uuf deemte way Oromoon wal dhageeffatte way Oromoo wal dhageeffatte nuti diina qabna diinni keenya Oromoo dabaasee hin jiraatu arra baay'ee makiinaa keessaan taa'ee haasa'u jira waan ta'eef Yooshish jeellee sorry baay'ee waan ta'eef baay'ee qabbanaa waan ta'eef si galee gaafa san abarraa tola baay'ata kenneeti Oromoo tana naa shawwadi jee dhaqee Oromoo shawwadee Oromoon araaramuuf deemti jennee gammannee lafa dhiinnee huuyi jenne gaafa san kaa'an hundi piippiidha waan wanni sun taateef qubaan qabaa jechuu keessa. Oromoon hiriira bahuu deemti hiriira ummanni bahu kan akkamitti dura dhaabbannaa? Akkamitti fashalsuu dandeenya? Oromoo akkamitti shawwannaa jedhamee mari'atamee si galee abarraa tolatti gartee hoomorkiin kennamee abarraa tolaa diraamaa san dalagee jechuudha. Arraas diraamaa dalaguun deemaa jechuudha. Oromoo dammaqi. Waan Abiyyi Ahmad biyya sana aangorra jiru dhiisi addunyaarra jiru nu Itoophiyaa keessatti araara wanni jedhamu jirtu. Mee namnummaan Abiyyi Ahmad wajjiin araaramee araara wayyaanee qabi, araara jaawarfaa qabi, araara Lammaa Magarsaa sheekotii fi abbootiin gadaa hundi itti baatee kadhatte qabi. Mee araarummaan Abiyyi Ahmad milkeesse tokko qofa naa himi. Lola malee, gadadoo malee, fixuu malee,
facaasu male diiguu male wala faan naqee nama fixuu male mee araarummaan Abiyyi Ahmad milkeeyse araara kana jiinaa hin jiru jechuudha. Arrabi fa araaraatiin gabbee arra gartee araara buufnaa Oromoon takka sigale je'eeti gabbahee jechuudha. Ummanni keenya dammaquu qaba. Maaliif yeroo tana gabbee? Maaliif yeroo tana araara je'ee namichi kun lafa dhiitu jira? Dhuguma araara dhugaatiif deemammoo araara kana duuba waatu jira jaatiin tala. Araara namni jibbu sheeyxaana qofa. Araara namni jibbu sheeyxaana fi sheeyxaanticha gogaa namaa uffate Abiyyi Ahmad qofa jechuudha. Nuti yoo araarri bu'e kan kadhachu jirru araaraa jechuudha. Garuu araarri nuti barbaannu araara dhugaa, araara fakkeessaa osoon hin taane, araara kijibaa osoon hin taane, araara gartee yeroo bitachuu osoon hin taane araara dhugaa san barbaannaa jechuudha. Arra Abiyyi maaliif araara jee gabbee? Abiyyi muddamee jira. Isin amma waan Finfinneetti gartee faarsee bulaan fooqii faa footoo kaasee maarree faa warri gandummaan isa jala yaa'u kun waan asirraa haasa'u tana dhugaa seetanii jechuudha. Mootummaan lafarra jiru adeero zeeroo tahee jira. Amma wanni gartee qawwee hidhatee marti ergamtu Arab Imireetii jechuudha. Qaallichi hojjataa Arab Imireetii malee muummicha ministeera biyyattiitiin waan Imireetonni godhi jaan qofa godha. Bakka Abiyyi out of service faayidaa Itoophiyaa kennuudhaaf, Itoophiyaa kunuunsuudhaaf, Itoophiyaa guddisuu waan jaamu keessa bahee jira jechuudha. Saniifuu araara arra maaliif kaase? Abiyyi Ahmad muddamee jira. Woboon isin kijiba na jala yaatanii jettan tun arra bakka jirtu namni hundi warra biyya jiru beekaa jechuudha. Sigale. Warra biyya jiru beekaa jechuudha. Woboon dheengaddaan isinii akkumaan isinii dubbadde miidiyaan addunyaa isinii dubbatuuf ta'an jee bakka inni sulultaa bakka inni itti gartee masaraa mootummaa jaarachuu jirutti dhaqanii tarkaanfii fudhatanii siin jee. Abiyyi Ahmad dhiibbaan keessaa fi alaa fi lola hundaan itti jabaattee jirti jechuudha. San gubbarraan amma Eertiraa wajjiin lola kaasa jeeti sigale miishinii isaa alattiin firraa deebise jee rakkachuu jira jechuudha. Tana hunda wali qabatee wanni inni araara jee gad dhufeef Amaaraa fi Tigree wal qabataniiti mootummaa Oromoo diiguu deemanii. هذا كل كلام الكذاب كلام شيطان على العالم موتمان أورمو بقافتو موتمان أورمو بوجفتو موتمان أورمو حتو أورمو زرفتو أورمو قديدو تغرتي الله أورمو قبسيفتو قباتا أورمو نما دينقدا أنا غيرا جمع خيسات دوخانا نمني أجيسي سيسا تقباتا أورمو أجيسي سيفتو سياسة جج واللسا أورمو أجيسي سيفتو بيخا أورمو بياريتو بيخا أورمو منت هدتي وفتو كيسي أورمو فوتيتو أبا قدار الشنتو موتو ما أورمو تنا ميغا فما أورمو تكتنا بيي ديبسي تم بيبين ديبفتي تكاسناغن هنجرتو أفان أورمو أفان فدرالان قول أفان أمارا أكا أفان أفريكانو تو جانيتي يونيني دي أفريكا يونيني أفريكا خجبدو دي انقدة تيستان الرتل إياتو راني أفان أمارا أفان أفريكانو قولوا أجاني مقالان قدتين فيني ديبتين ديبين أوروموني فيني بولشتي فيني بولشتي أما اللي بوستا داني قرتي ودلا خانا ودلوتي تنتقات إرقا ودلوتي في هروتي بيرقا قبتا أقرا قرقودو خانا خان إني إرقاتو خانا سيقالي هكا جلا أوريو خان هرتي في ودلان جاني بروبا إني قرو هنجي تولي ودلا وقي دلقانا كي هرتي سبرانا كاسي أبي واني تكتي نمت تولي ودلو قداتو كوغي في دي هرتيس قدو تكبيرة في دي سيقالي ودلوتي في هرتي نما إني قرتي آنغو رجي أوفتون تقافي تكنقافة نتون
ifi nyaatee dhuunaan yoonii fi gartee jaarsa isii bira qataaqatan jaarsa maal qabdii mi jaarsa bira qataaqatan jaartii isii bira qataaqatan jaartii maal qabdii miti sigale murni badii jaartii maal qabdii jaarsa maal qabdii miti murni badii gartee sooyoo kana bira qataaqatan kan dubbanne wadalaa fi harrittii fi wadallitun sigale wali qabamanii wanni isaan bu'aan isaan buusan zero takkan jiru naa qabaddu tanaasuman naa qabaddu amma maaliif araara jee lafaa ka'e amma gartee walaa Tigree walaa Amaaraa walaa itti jabeeysanii jiranii jechuudha itti jabeeysanii jiran isin dubbii quban qabdani itti jabeeysanii jiranii jechuudha itti jabeeysanii jiran jarri wanni amma araara jedhanii maraachuu jiraniif wanni araara jedhanii rakkachuu jiraniif wanni araara jedhanii fakkeessu jiraniif tanaafi jedhu araarri abiyyi godhuu deemu tokko hin jiru akkuma madura waan araara jedhan gartee fuudhee wannatti haree araara jeetuma itti haruu deemu amma maaliif deemu jaawa kaafaawoo keessa garaagarummaa uumu deema jechuudha mee yaadadha abin keessaa namuma tokko fudhateeti abin guutuu diigee bara ezeemaa keessaa biraanuu naggaa fudhateetuma ta'an diigee bara aabaawoo keessaa duraan araarsaa mardaasaati moo eenyu mardaasaa sanii fi araarsoo biqilaa keenya san fudhateeti aabaawon diigamuu diddee jechuudha diigamuu diddee amma maal godhuu deema aabaawoo fi kaafaawoo kana idduutti garaagarummaa uumuu deema jaawarfaanis ala kanaa jabeessu jiranii jaawarfaan miseensa kaafaawoti kaafaawoo tanaa waliin naquu deemaa jechuudha ijoolleen adda bilisummaa Oromoo marroo dirribaa faanis gaara keessaatti jabeeysanii waan jiraniif marroo fi daawwidiis biyya alaa tanatti warra garee daawwidii fi garee marroo jee waliin naquu deemaa jechuudha yoo araarri kun wanni araara jedhamu tun isin takka milkooyte sheekkaa abbutaa kijibaanaan jaa sheeyxaanaa wajji mari'atanii wanni milkaa waan jirtu adeemu jala mureetiin siima awwaan kana irrallee dubbachuun fedhu dhugaan siima waan guddallee godhe maaliif namicha kana ni beeynaa jechuudha nama addunyaarraa yoo silaa badhaafame kijibaa fi fakkeessuun badhaafamu namicha kanaa jechuudha nama gartee seenaa isaatiin madaalta seenaan qaallicha kanaa sheeyxaanticha kanaa wannummaan inni araaraan xumure takkalleen hin jiru jechuudha wannummaan inni araaraan xumure tana jiinaa hin jirtu jechuudha Tigreen inni dheengadda ni ittiin araarame jiru kunoo arra inni wal afaaniin kaa'ee jagaa'e Tigreen siistamaanii akka waan ifi walloltuu fakkaatteeti Geetaachoo Raddaa isa jala maxxaneeti Geetaachoo fi Gabrasiyoon Boskii wal dhawaniiti inni adda dhoorkaa Geetaachoon kiisha isaa seenee maallaqa guuruu jira jechuudha jarri wal quba qabaabee wayyaaneen ifiifuu isa taphachuu jirti inni garuu adda baaseetiin itti taphachuu jira jee yaadu jira soo saniifuu araara fakkeessaati malee kun araaran jedhamu jechuudha araara yoo taate araara gartee woboo wajji jalqabe san busheessuuf xiqqeessuu osoon hin taane araara san itti fufee jaawarfaa wajjiin taayyeefaa wajjiin taayyee jennaan waa yaada mee namni taayyee danda'a kun fakkeenyaaf yaada isaa kana gadhaabuu fi halkanii guyyaa hayyoota Oromootiin wal dhabee namoota gurguddaa hunda wajji wal afaan dhaabbachaa tureemi mee namni taayyee wajji walitti araaramuu dadhabe namni hayyoota isa keessa jiru wajji walitti araaramuu dadhabe namni rakkoo keeysoo paartii isaa furachuu dadhabe warra yaada biroo qabu warra aangoo sirraa fudhatuu deemu kana wajji kamitti araara buusamee naayim bara amma taayyee muummicha ministeeraa na godhin jenne pirezidaantii na godhin jenne mirgummaan Oromoo haa eeggamu hanniti haa dhaabbattu hattuun heeratti haa dhiyaattu baduuf deemnaa
yoo kan akkatti itti fufu taate ni bannaa hanganuma qofa jeeban gahee haa araaramnu nagaya haa buufnu keeysoo keenyaa qulqulleeyfannu jennaan akkamitti kana naan jetta darsaa dabbuuqa wadalaa fi wadala harritti walitti an qabadhee deemu tana taniin halkan farshoo baasee walit naqee halkan wal dhiibaa bultu tana akkamitti dafuudhii nama jijjiiri naan jetta jechuufi taayyee fuudhee hidhaa naqee sigale mee namni ifittuun araaramin namni nama yaada tokko qaban ilaalcha tokko qaban akeeka tokko kaayyoo takka qaban galma tokko qaban sigale sanii wajjiin waliin galin nama akeekaaf kaayyoon isaanii wal adda nama ilaalchi isaanii wal adda nama yaanni isaanii wal adda nama paartiin isaanii wal addaatii wajji akkamitti araara buusa jettee yaadde silaa araara taate dura keeysoo isit tolfatti jechuu biibi osoo araaramuu deemte sigale saniifuu wanni araara jedhanii amma waan kanarratti illee yeroo gubuun barbaadan waan araara jettu kijibaa kanarratti yeroo gubuun barbaadu amma sagantaa itti aantu dabruu turre naa jira jechuudha. Tatti aantu haarayoomsa aadaa jedhanii waa fidan yaa Oromoo dammaqi. PP'n haarayoomsa aadaa jetteeti aadaa Oromoo balleessuu deemti jechuudha. Dheengadda seenaan Oromoo himattu martinuu biyya diidii jeete abbaan qurxummii fiqaaduu tasammaa barsiisuu ture ni yaadatta. Seenaan Oromoon qabdu hundinuu seenaa qeenxeeti. Seenaa biyya diiduu, seenaa biyya ijaartuu mitii jee barsiisuu ture ni yaadatta. Isin hundinuu. Amma haarayoomsa aadaa jedhanii dhufa. Mee aadaa jechuun maal jechuudha dura? Aadaan Oromoo jechuun maal jechuudha? Aadaaf safuu jechuun hiikkaa isaanii beekta. Kabajaa qabaachuu jechuun barsafuu jechuun kabajaa qabaachuu jechuudha. Kabajaa jechuun maal jechuudha? Nama guddaaf kabajaa qabaachuu, shamarraniif kabajaa qabaachuu, saba keetiif kabajaa qabaachuu, nama saba biroollee kabajaa qabaachuu jechuudha. Mee PP'n tun maali dura? Bara PP keessa abbaan gadaa rashaname. Namni abbaa gadaa rashane abbaa gadaa hidhe abbootii gadaa ta dheengadda hidhamte tana takarrayyuu tana dabarsiitii dheengadda abbaa gadaa Aliyyi Surur kaniin isinii barreeyse abbaa gadaa si qoomandoo kan malubbuun jiru abbaan fedhe ka viidiyoo tiyya tana daawwatu dawwaltanii maal si godhan siyaamanii wadaltichi Abiyyi wadalli xiqqaa fi guddaan siyaamanii maal siin jedhanii awwaluu fi shimallis maal siin jedhan jettanii gaafachuu dandeessan hidhuu kaaniiti yoo hiine ummataan nurra dammaqajanii waajjira yaamanii waarningiitti kennaa jiranii jechuudha ergama addaa qabda jedhanii maaliif cafferra gaafa du'aayii godhan aboo sabni dhume sabni buqqa'e sabni rakkoo keessa jira isiniki jibuun barbaannuuti dhugaadhaan nagee buusaa jee barra dubbate hangasuma OBN har'a isin caa jettanii jala horiitan nama viidiyoo san jalaa muree jechuudha ummata kijiba OBN jechuudha sigale kijiba nama abbaa gadaa Aliyyi Surur dheengadda waarningiitti kennisiise nama qeensi Oromoo hattu jee hidhe qeensi Balaay bara Minilik keessa qeensonni Oromoo tokko ni hidhamne nama sheekotii hidhe nama abbaa arrii guddaa darraa keessatti akkamitti ilmaan narraa tuumama jettee jaarsa guddoo ol garagalchanii cafaqan jimma keessatti manguddoo gurra qabadhaa jedhanii cafaqan asaamminoon yaadatta yoo ta'e uffata raayaasi jaani viidiyoon sun haga ammaan irra jira harka jira jaarsa guddaa imaamata qabu ol kaasaniiti uffata raayaasi uffata irraa mulqi jaan ummata duratti sigale nama sirna kanaasi ijaareetu nama sirna kanaasi lafa qabsiiseetu aadaa Oromoo tana siima
مين موانا كنا دلقوا آداء ورمو بيخا نما قدان كبن تكان كبن هذا سيكي كبن هاي أما أدامت ديوتك هذا سيكي والقى يجاني أماني إتشي قديدن بارتي هذا سيكي قديدوتو ربي صدادو بارتي أكناتو أما هارا يوم سعادة جيغر دفيجي سيقلي هارا يوم سعادة جاني قد دفني جيجو آدان أرومون درو آدان آدان أرومو غرتي قبي فما ديمو قبدي ملي أما أمريكان كن هيرا جاني كونستيتوشن درو قبدي سيقلي هارا يوم فجاتو ما تولشا ديمتي ملي قدرسن دربيته هارت ونسين كتب دنجرتو جيجو سيقلي ونسين كتب دنجرتو جيجو آدان أرومو در مي آدا أرومو خيسا تمتو هارا يوم مي مالا يروم سيتي أنغو ولي قدرتي غدان وقا سديت الرول جيجيرا خنا هارا يومو قبا فودا فيروما خيستي غرتي قبجادان انتلتي أرغويتو غربا أرغاوا ولكنن خنا هارا يومو قبا يو نمني ولي بوئي نمني قبا خنا ولي راخو تهيري توما ميجيرا خنا هارا يومو قبا هيرا في سيرا أرومون قوتو قبد سو إسان مال قدويان بوچولا قاليچي بوچولي خون بوچولي ربي هيري أرومو فودي أركا خاي خون ولي بوچولا خنا خيسا قلچو يعني جيچ أمني أرومو دمكو قب أمتي أبوتين قدا تغافي تكغافتو إذا بمتي جيچو علي سروري را أبا قدا علي سرور كسيكو مندر را واني سرقه دولتني غافتشو دنديس أني وان قبطم لفرج رومالي تكتنين دبردون كبوجي تكتنين دبردون كبو إسر راقل كل ليفتشو دنديس أبوتين قداتون إيسي بتمتون قال لي تشوفون كا أبا قدا رنقلو يفينجو خاررقه سنفان خادر هيدا جيجو أبا قداتين بيخاوچو أبا قدا وفتيتي ممالي ورّي ايرو خاررقه تنا چابسي شان هيدا جيه غرتي من هيدتي دارا قد إيسا جيجو نميچساني جيجو كم خادر هيدا أبا قدا خغافي غافتو تقولين انقبدو نما غرتي صدركاتنتي آدا أرومو بليسوف چچبسوف آدا فصفو أرومو انقبدون دا زيرو قده واني أرومو رتن دلقمين برا خنا خيسن جرتو سيغلي سنيفو خناتو آدا أرومو نوهارا يوم سايو خن جتي تيسي هنگا نمني سرنا خيديو ايده سن غرتي أمتو أرومو رجرتي نوندا أنا في سر رجرتي هايو تخيين رجرتي جچو اتقافة ممان تنا نافسيه جچو زون غرتي نما بيرون تين اسني قباب سيتين كيسابا اتان سودا لولا الترا وجين ايغلمو دي بجا لولا جان لولا الترا وجين لولا الترا وجين ايغلو يانا وان تكا بيخو قبدن متخينيا وان دبريدو يادنو وان تكا يو يادتنتي غافل اللي تخراي خو ديمو هاي لما رمدس سالينيتو الجزيرة الرب الرئيس دروه تخريتن الدنيا ندبو قبدي الدنيا تخرين قداب باجيچو قبدي بيدي قوياني من امين جيت إساب الرئيسي في جيچو الرب برزدانتي دراني مولاتو تشوما بالرئيسي أبي لولني خاصوف تاجج already عربي مريتا كلولا خاصو باية تبارتي في جرتي خنا فدي إثيوبيا أسب إثيوبيا ديبس وزون انتاني عربي مريت غرتي أولانتم ما يسين غربدي مرة قبض مركنيسوف سعودي دان درغمو جرتي وانتي ilmaan keetiin arabni gartee akka badhaadhu akka gartee qamadii qotatee enjoy godhu humna ilmaan keetiitiin godhamaa jira. Kana haasawaa keessatti sirriittiin si himaa jechuudha. Lolli yoo ka'e amma durallee gaafa bishaan hargeysaa hidha harkanne jedhanii faarsee bulaan lafa dhiitee way maraatee bishaan kun hin taane hin mari'atamne hayyootaan hin mari'atamne
qabaataa biyyaatiin hin mari'atamne biitti maal keessa jirti hin mari'atamne bishaan kana yoo harkattan kijibaanaan jaan jechuu ture boodarra darsa guurataniiti amma Hassan Sheekh goonni faarsee bula dheengadda Hassan Sheekh sheeyxaana ture arrammoo sheeyxaanni eenyu Muusaa Baheedhaa jechuudha kasoo malee alaandisa sigale Muusaa Baheedhaa jechuudha saniifuu ummanni keenya dammaqu qabdanii jechuudha dammaqu qabdan lola dheengaddarraa bu'aan bu'e maali lola wayyaanee wajji geggeeffamerra lola tiriliyoonni 300 walitti dhabamerra bu'aan buufanni maali lola gartee namni dilli miliyoona 3 ol gahu itti dhume sanirraa bu'aan Itoophiyaan buufatti maali jaatiin tala raayyaan ittisaa kadheen gadda dhume maatii isatti hin himamne haga amma kalola wayyaaneen bar ummata siitiif kabajaa qabdi takka takkaa waraqaa ergitee fi azzaanni yookaan taaziyaa teessisuu turtee jechuudha warra dhume san hundaa'u mee Itoophiyaa Oromiyaa keessatti namuma raayyaa ittisa du'e je'anii himame gumaan kafalame sigale tajaajila raayyaa ittisaatiif barbaaddu maatii ilmoo jiratan raayyaan ittisaa sun biraa kute haadha dullatti jira kan raayyaan ittisaa sun biraa kute abbaa dullachaa jira kan raayyaan ittisaa biraa kute ichi biraa kute mee tajaajiluma ummanni sun arkachuu jiru tokko gartanii dabarsi warri dheengadda madaa'ee jira ka harka dhabuu jira ka ija dhabuu jira ka miila dhabuu jira ka sammuu dhabuu jira mee tajaajilummaan warrachi miidhame je'anii kunuunsa piipiin kennu jirtu tokko as kennu nuti quba qabna waa takka hin jiranii jedhu eeysa jirti ijoolleen sun Buraayyuu fi Aamboo fi Finfinnee kararra teessee kadhachuu jirti ijoolleen lola Tigraay keessatti hirmaatte ijoolleen lola Tigraay keessatti harka dhabde miila dhabde ija dhabde sigale dhiitanii chiifirraa gaxariyaniiti Buraayyuu keessaa sadaqaa sulultaa keessaa sadaqaa kadhachuu jirti sigale mee takkuma naayimi takkuma mee piippiin isiin namaa bakka tanatti barboo wayyaaneen bakkatti raayyaa ittisa isaanii tajaajilu jirtu bar galmaa jira bar qaamaa miidhamtootaatu ka Tigraay loluu tureetu sigale hiriira beejanii vi'oo irraa haasa'uun turre yaadattanii sigale yaadatan moo yaadatan qaama miidhamtoonni sun bar warra gartee lolarra miidhameetu bakki godhamee fi galmi godhamee amma biyya tana bakkatti gartee namni dhawame tajaajilamu bakkatti waraanni xurataa bee tajaajilamu bakka kabajamtu mana hakimaa kophaa qabanii bar waraanni asitti Ameerikaa tanatti mee bakkumatti madoon gaafa lola Tigraay tajaajilamu jirtu takka qaallichi kun paarkii fi kana waan calaqqee tanaan dachii balleessuu malee mee bakka takka tajaajila raayyaa ittisaatii kennu jirtu takka as baasani hin jirtu jechuudha ati madooyinaan ati jisbaynaan dhiitanii alas ari'an qoonqoo harkasiin kutan warri arra fayyaa qabdu boru bakka arra warri dhiitamee jiru kana dhufuu teessa madaa'uuf teessa baquuf teessa sammuun si jijjiiramuu teessi haatee hiyyoomuuf teessi jaartiin tee jaarsa dhabuuf teessi akkuma warri arra jiru boodeen Finfinnee Xooraayiloochi eessi jiraa mitiiti kijibini mee Xooraayiloochi san keessa eessi jira Xooraayiloochi waan dur dargiin maqaa baasee bakka isaan amma sanaasa tigale hin jirtu nama tokko tajaajilamaan jiru ani waan hin beekurraa hin siyaasa'u jira
namni hundi ni ari'ama. PP keessatti waa lama. Raayyaan ittisaa yoo madaa'e si galee raayyaan ittisaa yoo rakkoon irra geesse ni ari'ama takka ji. Hayyuu yoo dhugaa dubbate ni ari'ama. Maaliif ati wadala ta'uu qabda? Kijibaa nama jaarsa kana faarsu, nama qaallicha kana sagadu, nama qaallicha kana gabbu, nama namicha kana sujuuda bu'u ta'uu qabdaa jechuudha. Ichi keessi jiraachuudhaaf. Si galee saniifuu raayyaan ittisaa kaduraa sunuu tajaajilan arkanne. Kadhume kaanuu gumaan baafanne. Si galee taaziyaa warra isaanitti hin himamne azzanii moo taaziyaan jennaan Harargee tanatti karaarsii ana booha jedhaniini boochi warra isaanitti hin himamne. Si galee gumaan ijoollee dhumtee sunuun baane. Arra haareetti dhiiga ijoollee miskiinaa dhangalaasisuuf qophaa'u jira jechuudha. Inni asab deebisuufi miti. Wayyaanee fi TPLF fi fannoo Eeltiraan na gargaara. Eeltiraan eengadda gartee paarlamarra taa'ee galata waraanni Eeltiraan uu qabu ummanni Eeltiraa qabu dhaloonni Itoophiyaalleen si galee dhaloonni Itoophiyaalleen hin kafaluu ji'eeti qaallichi kun paarlamarra taa'ee dubbate. Namichi afuufaan kun sheeyxaanni gogaa namaa uffate kun kaddaatanyaan mee namuma Abiyyi Ahmadii wajjiin jiraateetti fufe naa yoo wadala ta'uu baatte yoo akka ilma nama yaadde yoo mirga kee gaafatte yoo tunnuun taatu jette dhiira firraa dubbachuu dandeessu intala jabduu firraa dubbachuu dandeessu tanuma Abiyyi Ahmadii wajjitti fufte. Bineensa wadalloota harree gurguddaa isa jalatti hafe kana malee mee namuma tokko naa himu. Lammaan ni kute, Jaawar ni kute, Abiyyi wanta Hangaasaan ni kute, Sheek Abbutaa ni kute, Maarreen ni kute, Gadduu Andalqaachoo ni kute. Mee namuma namicha kanaa wajjitti fufe. Yoo harreen ta'e yoo wadalan ta'e mee tokko naa himi akka nama yaadu ka keessatti hin jiru. Haa ajjeesu, haa hijibu, maal naa dhabatan ta'anii bashannanutti hin jira. Ministeera naan jechuu jiranii, pirezidaantii naan jechuu jiranii, maarree naan jechuu jiranii, warra gartee maal naa dhaba akka fedhe haa godhu. Hanga inni saammatu hojii saammadheetiin gaafa kaan si galee biyya ilmaan kiyya biyya alatti hin barsiifachuu jira. Kara biyya alaa kutaa maal naa dhabdi warra ju'u malee warruma gartee lakkii wanni kun hin taatu juu hunda nama namicha kana wajji jiru laalibe hin jiru jechuudha. Eeltiraanis sanumaa jechuudha. Eeltiraan eengadda akkasi dhaadheessa bar maqaan Isaayyaas kan amma faarsee bulaan sheeyxaana godhe kun maqaa Isaayyaas meenaa barreessaa faarsee bulaan akkatti yaamuu ture Sheek Abbutaa afaan anumarraa tokko meeqam jennee yaamuu turre gaafa lolaasan gaafa lolatti kiraayisa mee namni yaadatu mee maqaa isaa mee maqaa isaa naa hima. Maqaa jaalalaa kan Isaayyaas yaamuu turre gaafa sana. Footoo namichaa tanalaa footooshooppii tanaan tolchine qiyaamaan nu qabattee areeda kana hunda aboo ibsaa ali waxee generation aboo waxee generation kunnuma katabe issu galatoon ibsaa aliitii fi waxee generation issu maqaan isaa bar Isaayyaas injam حرامي بر هذا والكتاب بالذكرنا كتابه بالذكرنا رت إساياس يوجدتس نمنس السو الزانو إنتسا مندنو السو بيتشانو مندنو سيقال صدركاتنا الرتور واي إيه السو مكان إسا السو تريجن السو شاء السيء الرمو سيقال وان قال لك شيطان نكون إسا أو ديم هفجة جمال قدن شيطان قدن يجي
nama kana biyya san hogganu jira jechuudha. Nama kanaatu biyya san hogganu jira jechuudha. Amma pointii xiyyaarra deebuuf nama dheengadda akkasitti gartee galata nurraa dhaloota Itoophiyaa gartee Itoophiyaa guutuu ganaa dhaloota Itoophiyaa irrallee galanni isaaniin kafalamu juusan arra hunoonu dha'uu deeman ji'ee siistama namicha mulaatu qaallicha mataan isaatu nama kudhan ga'u san hangan takka gaabara qaallichi mulaatu ifiin juusu kana karkarroo guddaa kana gabbaasee barreessii jaanichi irratti galee barreessisiisee aljaziira irratti niin dhawa ji'ee deemuuf wanni inni deemuuf hasabiis fiduufi miti na amani fannoo gargaareeti TPLF gargaaree aangoo tiyyaaf aangoo isaatiif waan sodaateef mootummaan kun gartee bosobosee tortoree ajaawee keessisaa horoqee jira mootummaa footoo qofaan jiraatu jira yoo mana bareedaa tokko arke dafaana kaasaa jaan communicationii kanaan kaasaniiti jijjiirama kunoo tun Dubaay miti fooqiin dheertuun tun New York miti fooqiin dheertuun tun Chicago miti fooqiin dheertuun tun China miti sinja namni gartee fooqii dheertuu fi dachii bareedina gaafachaa jiru namni fooqee ekonomii akka Dubaay jireenya akka ummanni Dubaay jiraachuu fedha malee fooqii akka Dubaayichitti akka jaartuuf hin fedhu sigale paarkii akka warri Dubaay keessa taphatu akkachitti gartee paarkii san uumtuuf hin fedhu jechuudha jireenya akka ummanni Dubaay jiraate jireenya akka ummanni Ameerikaa jiraate jireenya akka ummanni New York jettu jiraate jireenya akkasii jiraachuu barbaada nama jiraatee fooqii arka sigale nama nyaatee dhugeetu fooqii sanittu hajamaa nama nyaatee dhugee paarkii geesse dhaqee taphataa jechuudha namni nyaataaf yaadda'u wanni inni gartee fooqii tun Dubaay miti tun maarree miti wanni jettee mataa baqaysituuf hin jirtu jechuudha sosaniifuu raayyaan ittisaa akkuma harree ofii isin haasa'e waan dabreerraa baradha hiriyoota keessan kaarra kadheengadda akkuma keessan girnoof qabatee dishqaa qabatee utaaluu ture kaarra kiraanchii qabatee utaalaa sadaqaa kadhatu kana laali sigale namichi kun waan lolaniif hin qabu jechuudha inni maas asab inni fiduu deemu hin jiru loleetuma boodarra nu araarsaa jaa hoggii dadhabate hoggii maalla inni imireetonnitti as kenne bakka ga'uuf dide nu araarsaa jaa sigale lolli hundinuu haruma araaraatiin dhumataa ati immoo miila kee dhabda ijatee dhabda kaayyotee dhabda waa hunda dhabda boodarra ni ari'amtaa akkuma warri si dura ari'ametti so lola kana lola gartee oromoof bu'aan qabnee lolamuu deema jechuudha yoonii fi lola kan barbaaddu taate wabodda balami deema yoo oromoon fayyadaa ani ilma oromootii oromoofiin dhaabbachuu qabaa yoo kan jettu taate wabodda balami deema so saniifuu hayyoonni keenyaas dafaatii waan kana xumuratti godha namichi kun harree fi wadala nyagoo harree fi wadallootii tana wali qabatee biyya balleessaa jira kana hunda dhaabii jechuun ka danda'u hayyoota bifa kamiin ummata hiriirse ummata ijaaree kallattii ummanni itti falmatu kaayee sigale akkasiini ummanni falmata malee ummanni miliyoona 100 ta'eef yoo kallattii hin qabne yoo hayyoonni gartee gooliitti uumuun jiraan anniisaan dilli ummanni katti mormee maarree jiru kun hundi bilaash lafa badaa jechuudha amma deeggadda khadraa qaalitti diradawaan bulche jettu ta'a saphii arabaa turkii dhayxeef irratti keeysee akka nama deemtu san amma heeriiseen diradawaan fudhataa ni fudhata jee kaabinee wali qabeetti dhaadata jansi kun hundi maali tuffiidha ijaaramiinsa qabnu hayyoonni keenya kallattii kaan jiran
كدبتوس لفرت خلتين كاو اللي سرت ملي سيجلي هجوابون تركان في فرجو جروسلام ومني أمارا بر بيالاتنا هيريرا بها سيجلي بيالاتنا هيريرا بها كوميونيتي ساني جبيسا أمريكا بريسا الدنيا UN بريسا يونايتد نيشن بريسا أفريقيا يونيون أوروبا يونيون بريساتي فنون تشيلولا هيوني ساني أسيدا لغا جراني يجو سيجلي خين يخون أسما والبرچو واللاقو زون انتاني خلتي خايو أما دردوا سلسلة خلتين كاي أمتي دغان سوني تشيفو دمي ججو أما خدران wanni diradawaan bulcha jettu namichi maraataan sun kabarumsaa hun qabne sun silaachi taa'ee haga amma ummatatti hin dhaadatu jedhu amma kaabinee wali qabee maal fiddan lafattiin dhaabaa mi lafattiin dhaaba jaajansi so miskiinni quufe rabbiin aboo jaa jan waan keessa dheengadda qabaletti keessa kuteen beeku amatuma hanga kana quufee maraateeti gartee maal fiddan jaa jechu خنا هند مالي إجارة مودبو النساء خينيا خنا غوتوتي سيجلي اتفيدمو ددبو خيسو خينيا هندا ورتي ورا غراق أبو ورا غرا بربادو غرام بيتني هيوتو أورمو أفان غودني أما دركتي جاور فانيس إيبني أما قبسوني جاود أشاجر تمالي بر قبسو أورمو داخل كي بر كالج رب متوكچانو دك بيبه رب متوكچانو دك بيبه دا خمنه كاني دا خمنه سو سنيفو ابسوي جغودچو جرتو تنا سيله اما اورومو همنا قبدي ورانا قبدي وبو قبدي حيوتا قبدي بيتو تقبدي وني سين غرتي حاجمتو تكلين جرتو ونتي هاجمو جرو أما إجارمتني خلتي خاون وان كان نمتشخنا يوفل مد تني داب سيفت ملي عملا نمتشخنا سر بين أبينا مقام فتومتي أبينا مقام فتومتي نمني قريم بر أونا الرغوغو أمبتي وندنا كفلتي وان كان في الرئيسون كبير برنامجي دعاء أورومو بيخوكسي بنيك أم فتاو كنا ميتشي أما ميديا رتوجي أتساتل تك هجي بس أيو جلاساتل نمك أم فتو ميتي ربي بر معلومة بيسن إثيوبيان بانتو معلومة ربي قوتين ناجايزي كان نمكنا نمك أم فن برتخريم فان وجي أتخجي بركب دينك أم فتني نمو مكابن كن نمو مانكابو namni yoo namummaa qabaatanii qaanfataa bara amma yoonii fi gartee kaabbutaa maarree jettanii isin nawwaccan amma dhiyoo tana maaliif fagoo dhayna kaabbutaa ijoollee waboon fixxe takkaan asirra kaa'e raayyaa ittisaa tokko laal ijoolleen teenya akka dhumu jirti yaa kaabbutaa ka dhumu jiru kunis Oromoo kajjeesu jirus Oromoo garaan nun danda'u kaasi komantiin natti heddummaanna laaleeti qaanfadhee sanaa dogoggora jiraa jee viidiyoo san kaasee jechuudha مالف نمومان كواجج خن ميتشي نمومان كب واتكن كانفت أما كنا قونك كانفتشيبني وي كانفتي موتو ما مريت هاتي نم والله يو أنغو ساتي برب نم كلها دي مخون قالج مقالا خيسا كلها كدلتت خرسي ساتي هو برباجي خرسي تي نجلك أبدي جيوتي كما يادي جراتي كلها دي مخون والله نمم بارلمان رقولوا دكو نمك آني بيخومتي درية إجناتي سيقول سو نمني أما قرتي مارتاني اتهمني سيقول نيك أنفتا مارتها ميتركشوتها نيك أجيلا وانك جوخنا خيساكا أبي نمك أجيلو ميتي نما ربيتو مرتدي تهي أمانتي ربي نردو مي أرغويتو بريدو تنغني بيجبرو غالي مرتدي دايج مرتدين نمني ربي هو غني نما غنون إساتي إسابيرتي خراسل پا دايج نما ربي روحي إسار كاقبو غني مرتدي سيقالي مرتدين
Wohuma takkarraa hin deebi'u jechuudha. Qalee foon namaa nyaachuurraa hin deebi'u. Nama barqaanii takka malee abbaa gadaa rashansiisee usee taa'ee shaneetu ajjeese jee ibsa baasuu bara. Nama ummata zarafsiisee hachisiisee waan Shimallis faana tantana hunda takka takkaan irraa qeebalatee Gujiidhaa hangana hanne, Shawaa keessaa hangana hanne, Harargee hangana hanne, Maarree hangana takka takkaan maallaqa hatan kana hundarraa fudhatee dippoosi godhatee gabbee hattu qaanii takka malee hattuu si hojii arrabsu bara. Bar namni xiqqoo takkallee ilmi namaa kan namummaa qabu, kan onneen namummaa qabdu ni qaanfata. So namni keenya mootummaan saaxilamee ni qaanfataa maarroo kun namichi nama qaanfatu miti jedhu. Nuti immoo namicha kana qaanfatee wanna ja'aaf waan saaxilu ummanni keenya akka dammaquuf. Amma fakkeenyaaf jeneraalticha dhiyoo paarlaamaa irratti dubbate san maaliif gabbaanee waan inni irratti hojjetu ka'e maa saaxile? Jeneraalticha san at least eenyu kajjeese ummanni akka beekuufi malee kun qaanii beekaafi miti. Garuu saaxiluun keenya seef goote namoota hedduu seef wanni gabbaanee abaluu kana godhuu deema wanni jennuuf nuti sigale nama san gartee eenyu kajjeese beeksisuufi jechuudha. Sigale eenyu kajjeese beeksisuufi malee namicha kanaatu gartee qaceelee maarree an oggii takka oggii Jawaar Mohammad yoo ta'e ni qaceelchinaa kaju aboo kana rabbii nu qaceelchuu dadhabee bara. Rabbii nu qaceelchuu dadhabee itti dhiisee bara waan si eeggataa jeeni katabeef itti dhiise. Nama rabbii nu abdii irraa murate ati teessee ni qaceelcheetta. Kana hidhataniituma cafaqaniif irraa dhorku. Dawaan isaa sana. Firraa dhorkuudhaaf maal godhu qabda? Jaaramu. Sigale. Jaaramu qabda. Ijaaraminsa duraan qabdu jabeeffachaa. Kana wajjin ni mari'anna jettee yeroo gubu. Amma manguddoon teenyatanii mari'anna jettu tun daftanii gabbaatanii hijiba isaa osoo nuti dura himne isin jalaa himuu qabdanii jechuudha. Amma namoota garii wajjin mari'achuu jiran Oromoon mari'achuuf deemti jee gartee mari jee waan kana eegu fa'a abdatu fa'aan ajaa'ibaan nacheessa sigale. Ajaa'ibaan nacheessa jechuudha. Kun maaltu isaa wajji mari'atee milkaawee beekamee naa himu. Nama qaanii beeku, nama aadaaf safuu sabaa beeku, nama amantii qabu rabbii tokkicha sodaatu. Kaboru garteeni barke ummanni kiristaanaa kunis akka baayibilli isaanii juutti bar boru guyyaa ummal qiyamaa Jiises gaafa dhufee ni gaafatamnaa numa beekanii bar akka isaan jaanittiin si himuu jira sigale. Nuti gaa warri quraanaa ni beeynaa usii gale. Ni duuna ni kaafamna itti gaafatamna. Even nama jecha jennee jechan taane jenneenillee rabbi nurraa kafaluu ta'anii beeynaa jechuudha. Isaanii baayibila keessatti akkasuma beekan warri amantii qabu. Kun amantii sin qabu bar. Hazaa wal mujrim. Mujrimni amantii sin qabu. Murtaddiin duraanuu amantii gadhiifte amantii sin qabdu jechuudha. Namni durumaanuu rabbi irraa hin qaanfatin. Namni rabbii tokkicharraa hin qaanfatin murtaddiin namarraa qaanfatti jettee yoo kan ati eeggattu taate yoo kan abdattu taate siitu maraata jechuudha. Sii maraata malee murtaddiisanii miti jechuu maraata. Saniifuu awwanniin isiniin juu kun gartee qaceeluuf ta'a mari'ateeti gartee Oromoo wajji mari'ateeti ganaa mariidhaan wanni takka buutii faa jedhee hawaa eeggatu maraataadha dhugaan siima maraataadha malee fayyaa miti. Kun gartee natin Abiyyi jechuun siyaasaan isaa harkaa kufte diinagdeen harkaa kufte Arab Emireet maallaqatti guurtee badhaasa gartee nyaata addunyaa hunda miliyoona 8 bittee maqaasaa bakka takka deebifna jedhanii marmeela shittoo keessatti darbanii hoggii isaa marmeela shittoo kana keessa garagalchanis inni duru marmeela udaanitti harkaa kute siga. Kun ganaa
واتكا عرب إمريتي سنو أبدي رامورجاجر الرامورجاجر بيا فجأسي في اللي فجأسو ديما سنيفو هيوني أورومو بيتوني أورومو سبا سبلمين هندا وجي مريحتني أمتا خناف كالتي خاني نميتشي خون أكا إيجا غرتي تكراي دنگلاسسن إلترا جيم ماس إيجا نما خرسي ساتي بجيچه هن دنگلافني دابسيسو دندو قبني جي دابسيسو دندو قبني يو خنم قدمني أبي جي لولت تسينا مالف قواف وني جبدو ننجرت قوا برد قوان بيخي وني تك هنداوني قوتا أتي جناني والربي إسا ترسيتا أوخر نما إسا جالتي أبوانا كان الرداب أبوخن نخسارة أبوخن سخسارة جو هند في الرايا سيفتي ودل قفا ودلا في هرّي قفا في ترسيتي بيرا قدوا خنابي بيركا ودلا قفا في ترسيتا وجرزي خنبر أتبر نمنك خيتين جرو هاي نما أفاني بافتي أمريكا هوني شبسيتا جنين جنيو أفريقيا تنديسي أمريكا تناوني شبسيتا جنيتي أمريكا تو أنجما قرو تري أمريكا نأقوا خيزابا أفنان إيجنو زيقل نما أقوان تكتي يسيفتيتو أمريكا هو شبسوني دنديسا جنين زيقل أيزوش جنين مال خنا قواتا واركني مين وقي إني سقران سينجي برات تخوتي عربت تباسنا تونا زيقل خنا وجي متى يبقى سيتا تو كاسين جن ጌታቸው ረዳ መት በሬት አይ ሞቱማ ፌደራል አድሮ ዳበነ ማር ሜ ሚሊዮና ወኒ ተነዱበዴቲን ጡምረ ፍራይ ሜ ሚሊዮና ጃተም ከን ደንገደ ቀወይ ከዳጃኒ አዱኛን ባንኪ ቲፒኤልኤፍ ነይት ሰኒስ ፉዳተኒ ቱመቺ ካየተኒ أما بر باية إنسان طيار عنده فنيلة أبي خفلتي زبر ጌታቸው ረዳ ቤት አክሲ ኢቪኑ ቴለ ቡሉ ኛተኛቱለ ይሰራ ጎዳይ ማሊፍ ማለቀ ትግራይ እምባሰር እቺ ካየቹ ጅረን ራወሊ ቀበቹ ጅረን ኢፊ አካ ወሎለ ይፈካተኒ አካቱ መጋላ ከይሰ ቦስኪ ወልዶ ኢቴ ሁጊያቲ ዱ ሴንቴ ሲን ኪሸስ ሴንቲ አካሲ ኪሸስ ሄኑ ጅረን ሲገለ ሶሰኒፉ نمكسيت سيستمت باسي خيشة إسا سيني وارابوتة ملي كم مرتدين نموما قبا نقام فتا إيغا أورموما فا كيسي جرا أورمو دمما موتوما أورمو ديگو ديماني موتو ماري أورمو هرّي أورمو تجلاجيسو ديماني وان جاء مخانا إفكيسا حقا كنان غوساتيف أتي غوتخي يتي جلس سغرنا وجي جراتا غافيتي ينادي بسي جنان متى سر رادر بايج واتكجيد المناماتي كم خنر عبدي مردا خنا وجي ونيرو غدني فنجرتو هيون كينيا غبا خلتي خا قبسون كينيا تفوفا قبساوان انغورني دوفا حتو في غنتم قبري خيسني اول ان شاء الله تعالى نجا انجرادا شيخ